Gosoota weebsaayitii hoo? Gosoonni weebsaayitii hedduu jira. Gosoota weebsaayitii jiran keessaa muraasni personal weebsaayitiin jira. Personal weebsaayitiin odeeffannoo dhuunfaa keenya kan ittiin facaafnudha. Fakkeenyaaf amma personal profaayilii gaalaarii CV keenya yookaan resuumii keenya kan ittiin facaafnu personal weebsaayitiidha. Inni lammaffaan business weebsaayitii jira. Business weebsaayitiin oomisha keenya kan ittiin beeksifannudha. Oomisha keenya kan ittiin beeksifannu, gabaatti ittiin dhiyeeffannu, ittiin kastamarii horannudha jechuudha. Fakkeenyaaf kun bifa kanaan kaa'ee jira. Kaampaanii info, kontaakti peeji yeroota kana jechuudha. Keessumaa dhaabbilee daldalaa keessatti gahee guddaa taphata kuni. Inni sadaffaan e-commerceedha. E-commercein bittaa gurgurtaa onlaayinii gaggeeffamudha jechuudha. Fakkeenyaaf shipping cart, payment system, product pages amma fakkeenyaaf baankii yoo fudhannee ilaalle e-commerceedha jechuudha. Baankii yoo fudhannee ilaalle. Biloogiin kan artikiloota fi yaadota keenya kan ittiin facaafnudha. Artikilii keessumaa kun barreessitootatu itti fayyadama. Barreessitoonni yeroo baay'ee barreeffama garaagaraa barreessan biloogii mataa isaanii divilooppii godhatanii ittiin tamsaasaa oolu jechuudha. Barreeffama barreessinee kastamarii keenya bira akka gahu ittiin goonu biloogiidha jechuudha. Inni kan biraan educational websiteidha. Educational websiteen barnootaan wal qabata. Yeroo ammaa kana distance education keessatti gahee guddaa taphataa jira educational websiteen. Kanaaf inni kun barnootaafidha. Keessumaa barsiisonni fi barattoonni kan itti fayyadamanidha. Inni kan biraan news websiteidha. News websiteen odeeffannoo garaagaraa ittiin facaasuudhaaf jechuudha. Keessumaa dhaabbilee communication keessatti odeeffannoo garaagaraa qindeessuudhaan uummata bira akka gahu kan ittiin godhan news website kan jedhamu kanaanidha. Akkuma biyya keenyaatti yoo fudhannee ilaalle ETV'n, OBN'n, Faanaan isaan kun jechuudha. Websaayitii kana qabu jechuudha. Websaayitii kanaan odeeffannoo qindeessanii nu biraan gahaa oolu jechuudha. Isaan kun gosoota websaayitii keessaa isaan muraasadha.